Ashama harka fuune maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtan nuti nagaa jirra galata rabbii isinis bakka jiraattanii bakka nagaa fayyaa taatanii akkam jiru isin biratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyoo naguma keenya jirraa sinoo nagaa keessa hin jirtanii akkam jajjabaattu qunnamtii qorri xiqimtiin qorroo qorri xiqimtiin qorra akkam jirtu fayyuma keessa hin jirtanii jiruu isin bira akkam maal fakkaatti. Nu bira hunduu bareeda. Arras deebinee ofnee jirra. Kaayigaachuma bannee nafne deebinee ofnee jirra. Tutturre garuu erga viidiyoo hojjechuusne. Sababii viidiyoo hojjechuuseefis viidiyoo waraabeen jira garuu isiniif gadi dhiisne isiniif hanga dhiisa. Egaa xiqqoo kaasuudhaan ol amnes kanatti sababii illee oolamne viidiyoo isin hojjetee jira garuu gadi dhiisne isiniif hanga lakkisannaa. Egaa arra dhugaa maal qabattee dhufte bal'atuun jechuu keessan oolu arra baay'ee tokko gaddasina jedhe baay'ee kan gammade jechuudha. Maali innis gammachuun kiyya waa'ee Saayidoo jechuudha. Saayidoo yookiin Adaamaa Tuubii kan jedhamu hin beektani. Saayidoo Yemen keessa kan jiraachaa ture jechuudha. Haadha manaa abbaa manaa Summayyaa jechuudha. Innaa egaa Saayidoon haaree jedhee dubartiin Itoophiyaan tun quufte hin danda'amtu. Oguma nuti quufne hin danda'amtu. Saayidoon baay'ee Summayyaa kaatee baay'ee Roozaa fuudhuuf kaatee akkasuma Ayyuullee fuudhee jira hin diddee garuu har'a ammoo maali haree Saayidoon Abashaan naaf hin ta'u naaf hin malu ana kan naa malu Araboota Faranjoota jedhee gara Araboota sokkee jira argaa. Yoo Abashaan didee Faranjiin hin didu waan ta'eef. Kanaaf dhugaa jechuudha. Ani baay'ee tokko gammadee Saayidoo garuu jechuun yeroo hundaa yoo ni cannaqamu yoo Summayyaa sogu akkasitti isaan baay'ee tokko keessi nagadde osoo natti tolee haali na mijatee gargaaree dasna jedha. Maaf akka ta'e wayii bakka nama gaarii Saayidoo jechuun nama gaarii ogaa dubbachuudhaaf nama gaariidha. Bakka nama gargaaraa. Ana garuu naallee wanna na gargaarillee hin qabu gara yuutuubaraati warroota yuutuubii hojjetan baay'ee yoo isa galateeffatan nan nagaa jechuudha. Namni gaariin akkanattuu hin beeksisa jechuudha. Gaariin garuu waaqayyo gadittis namni suma jira. Inni kanaafiyyuu Saayidoon amma akkasitti xaaraa ba'ee xaarii isaa waggaa tokko lamaaf deema jechuudha. Erga Summayyaan addaan ba'ee Ayyuuyyuu erga fuudhee waggaa tokko inna Ayyuun quuftee waan quuftu abdee mana G+2 bitee fi akkasumas ammoo Adaamatti mana akkamii kireessee fi mana isaanii jechuudha. Naannoo sannan beekaa fira kiyyatu jira jechuudha. Naannoo isaan galassan egaa birrii 100 meeqa miliyoona meeqa maqaa isheetii irratti galchee Ayyuu irratti Ayyuun misgaan jenni garuu koo cubbuun nama badaadha dhugaa arra nama ga'uu baatu garuu oolee bulu yookiin ilmoo namaa yookiin immoo waa tokko nama ga'a jechuudha. Ayyuun baay'ee tokko na aarsite oolfoo dasna jedhee ture garuu ishiin immoo akkas gochuu sanii na aarsite. Saayidoonis deemu garuu ilmoo ofiitii deemee miti ilmoo soqaa deeme garuu Ayyuun hin diddee. Roozaanis immoo Roozaan afwajee Roozaan sosoofuu baay'ee bareeda ture. Roozaanis immoo hin diddee garuu kaammaa inni Yemanii kiyana wayyaa jedhee kinoo jaalalleessaa Yemanii jechuudha. Duraanuu hariiroo wajjin qabaachuun oolan jarri egaa asii yoo biyya keessa diddee alaan diddu jedhee gara Yemaniitti sokkee kinoo Yemaniidha. Bareeda maal fakkaattu faranjii kanaa dingilii qabdu jechuudha. Fuudhe hin beektan ijoolleen Arabootaa baay'een isaanii noormaaliidha jechuudha. Kanaafiyyuu bakka gammadde Saayidoo arginis Yemenuma irratti waan ta'eef osoo biyya keessa ta'e akka Ayyuu san hin dhufnaa turre garuu biyya keessa hin ta'u argiin isaanii Yemen irratti. Egaa amma Roozaan maal jette Roozaan egaa Yemanii deemu malee jettee guyyaa kaleessa indoo gara keessatti wajjin haasofnee turre waasaaphaan wajjin haasofnaa Yemanii deemu malee akkamitti fuudha Saayidoon na dhiisee dura garuu ishiin bakka deddeebi'een akka hin jira miti irra dubartiin yoo dhiirri gaafate bakkumatti ishiin jettu ofirra deddeebi'anii yoo jagajaganii bakka yoo mallattoo addaa jaalala addaa ibsaniif ishii jiran malee bakkumatti gaafatanii armaan na jaaladhu maali hin taatu ishiin
እና kanaaf ishiin silaa akkas turteeyyuu Saayidoon immoo takkitti ishiin dinnaan egaa gara Yemanii kutee jira. Kanaafuu Saayidoo baga gammaddee obboleessa keenya siin jechuuf jaalannaa egaa sargii keetti irratti illee argamu. Sargiin bakka samuuna kana jedhamee ture. Egaa sargii irratti immoo orma Yemaniitti gabbasama waan ta'eef dhugaa roozaan garuu ani osoo roozaan itti heerumtee jiraattee dasina jedha dhugaa. Maaliif bakka Yoononis roozaanis nama gaarii turte Saayidoonis nama gaariidha. Osoo jarri lamaan ol argate silaatti daarii qophaa wajjin jiraatu jechuudha. Tunis hin beekamu Oromoonni beektu akka keenyatti miti akka keenya miti hin qabatu abbaa manaa isaanii jaalala addaatiin qabu akka keenyatti miti keenya yoo barbaade yoo inni xiqqoon kostor je ishiinis itti kaatee iyyuu mammasaa baattee mana keessa deemte waa ati kan biraa jaalattaati maalidha ati nyaattu wata kana Araboonni akkas hin jiru yaa biibii yaa qaalii yaa galbee yaa yuuni jedhan isaan na akka keenya amma afaan Oromootiin jaalallee jechuudha. Fikirii sun keenya miti waan ta'eef baay'ee irratti hin baranne abaluu akkuma na kaasuu akkana namitti ho'iisi maal naan jessitan suuqii dhufteeti suuqiin jira kaasuun immoo gara manaa jira. Achuma ammaa kaasuu ajaa'ib yaamee ture kaasuun jedhee cabinaan jette maaliif jennaan akkamitti abbaa manaa kee maqaa ayyaamtanaan jette mucaa qaba abbaa baluun jettuuni yookiin ammoo bakka gaashee kan jedhu unis hin jira warri duraan neersa ishee ofiitiin kan jedhu hin jira abaluu koo ookoo hin jettuuni fikirii koo hin jettuuni naan jette jaartiin guddoodha bara. Jaartiin kana lafitatte anaayyuu nagaarame akkamitti maqaa ayyaamtan cabduu naan jette jaartiin innaa waan akkasii sun hin jira Araboonni illee habiibii jedhan ayyuuni jedhan ayyuuni jechuun tana jechuudha ayyuuni jedhan keenya garuu san hin beeku keenya lola beeku keessumayyaa ayyuu argitanii ayyuun irratti fuudhee jettee yeroo meeqa Yemaniin deeme yeroo meeqa Gondoriin deeme maaliin deeme keenyan jabaata waa akkasuma godhina. Jaarsa seeraan qabadda aganaan bahutu aga bal'atu waan bahutuna kanaaf Saayidoo baga gammaddee siniin jechuun jaaladha. Haadha manaatee maqaan beeku ingidii kaa'ee nufti booda nufti kaa'ee maqaa Oromoo na baasu maqaa Oromoo baastuufi kanaafiyyuu egaa viidiyoo isinitti hir'isuun barbaadu laayikii gochuudhaan eegalaayi sabskiraayibii godhaayi hin qorra dhugaa maaf qorraa mee gara du'aatitti namni na yaamuun jira fiizaa hojjeta. Qorri tikamti argatanii akka tana gurraachas. Inna kanaafiyyuu viidiyoo biraatti walitti deemna. Viidiyoo wara hojjeddellee sidiifan gadiisa. Nagaa naaf taasisan jaaladha.